Ashamarka fuunee hordoftee asubirraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin bira jiraatu har'aallee yoo paaspoortii wal qabate marsaa kurnaffaa isiniif qabadhatiin jira bara 2023 Oktoobar 20 akka gartee lakkoofsa keenyaatti immoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaan 10 bara 2016 jechuudha. Paaspoortiin irraan tanaa nama 1,802 bahee jira. Hanga ammatti jechuudha. Warri gartee maqaan isaa bahaa jiru kuni warra gartee Finfinneetti dhufee galmaa'ee jechuudha. Warra Finfinneetti jechuudha. Akkaan gartee marrajaa information guutuu qabadhetti harkadhetti jechuudha. Gaafadhe kan harkadhetti warra gartee Finfinneetti ishaaraa kannee yookaan immoo jijjiirraaf gartee as dhufee asitti waa hundaa onlaayinaanis gama onlaayinaatiinis ta'e daayirektii dhufee asitti Finfinneetti waa hundaa'u apply godhee xumura jechuudha. Isaaniif paaspoortiin bahaa jira. Warri immoo gartee biyya Arabaa ammallee irra deebisanitti himaa biyya Arabaa, Awurooppaa, Ameerikaa akkasuma gartee Kanaadaa biyyoonni gartee kana kunneen paaspoortiin keessan gara imbaasii Itoophiyaatiin deemtanii imbaasii Itoophiyaa gaafatanii jechuudha. Yoo gartee gama imbaasiitiin gartee kan jijjiirachuudhaaf gartee apply kan godhan ta'e imbaasiidha gaafatan. Maaliif mootummaan biyyarraa imbaasiidhatti ergaa imbaasii deemtanii gaafachuu dandeessan jechuudha. Paaspoortii keessan warroonni biyya Arabaatii fi akkasuma gartee Awurooppaatii, Ameerikaatii, Kanaadaa ta'e walumaagalatti warra gartee biyya alaa jirtanii jechuudha. Paaspoortii keessan imbaasii gaafatan yoo gartee gama imbaasiitiin jijjiirachuudhaaf kan apply gootan ta'e yoommoo gartee akkanumatti gartee ajeensiidhaan kan ta'u ta'e immoo ajeensiidha gaafatanii jechuudha. Saniif paaspoortiin keessan biyyaa miti keessan gaafachuu qabdan achuma gaafatan bakka irraa jalqaba deemtanii apply itti gootan warroonni biyya alaa jechuudha. Warroonni magartee immoo biyya keessa jirtan Adaamaa, Hawaasaa, Dirre Dhawaa kunneen jechuudha. Paaspoortiin achitti immigireeshinii magartee achitti isiniif ergama. Ammaaf garuu Adaamaa ta'e, Dirre Dhawaa ta'e, Hawaasaa ta'e mootummaan gartee achitti hin ergineef kan namaaf hin jiru. Kanaaf hin jiru mootummaan gartee hin ergineef jechuudha achitti jechuudha. Immigireeshinii achitiif immigireeshinii waliigalaa kan Finfinneedha isaaniif hin ergine obsaan eeggadhaadha. Isiniif maaliif paaspoortiin kan gartee kara biyyaa dhufee mootummaan gartee kan biyya alaarraa gartee mootummaan kan galchee paaspoortii 100 fi waa qofa. Namoonni gartee paaspoortii apply godhee eeggachaa kan jiru gara nama 300 fi oli. 300 oli. Sineecha paaspoortiin xiqqishoo waa waliin geenyeef ta'a. Garuu akkasumas ta'e mootummaan ammaan tana wal dura duubaan akkuma gartee namni gartee wal dura galmaa'ee eeggachaa jiruuni paaspoortii kannaa jira. Inshaallah furmaanni namni hundinuu ni harkata jechuun abdii qabaanii saniif obsaan eeggadhaan isin ijaan akka nam tokkotti. Amma paaspoortiin amma asirratti agartan kun warra gartee ji'a 9 ji'a 10 waggaa tokkoffaa gartee taa'ee eeggachaa jiru. Kunneen gartee kan jijjiirraadhaati warra duraan paaspoortii qabu kan jijjiirraaf gartee apply godhe jechuudha. Kan isaaniiti fakkeenyaaf namni tokko maqaa isaa as keessa barbaadachuu fudhee fakkeenyaaf Biraanee yoo kan jennu ta'e maqaa Biraaneedha mana abbaa keessa dhufeeti ammasitti Biraanee jennee mitiire kunuunsa keessatti Birhaanee fakkeenyaaf where is it Biraanee jechuudha lakkoofsa Birhaanee lakkoofsa 511 jechuudha. Birhaanee akkas ilaallatanii jechuudha. Fakkeenyaaf isin agarsiisa. Irra suutan irra ofaa isin agarsiisa jechuudha. Namoonni tokko akka waan agarteen imbaasii keessa dalagu akka waan agarteen immigireeshinii keessa hojjedhuutti ati immigireeshinii keessa hojjetta maqaa kiyya naa ilaalii naan jettan yookaan immoo rakkina keessa agarteen natti himata. Ani immoo achi keessan hojjedhu wanni agartee isiniif furmaata godhus tokko illee hin jiru. Ani immoo akkuma keessanii ani marrajaan gadhiise malee achi keessan hojjedhu. Garuu waan hin beekurraa waan agartee gaafadhee hubannoo qaburraa waan isin hin galin isiniif ibsuudhaan danda'a malee ani waa takka illee isiniif godhuu hin danda'u isin jakkanam tokkoteen. Ani gartee akkuma namni keenya gartee laffa'ee gartee baadiyyaarraa bakka garaagaraarraa gartee laffa'ee
guyyaa hunda gartee asitti deddeebi'ee gartee hin dhiphanneefin waan kana gartee itti yaadee maqaa kana gartee itti yaadee isiniif gadhiisa malee ani immigireeshina keessan hojjedhu hojiin kiyya hojii kophaati. Ani sooshaal miidiyaarraan hojjedha akka nama tokkotti jechuudha. Akkasitti akka hubattaniin barbaada. Namoonni tokko tokko immoo paaspoortiin ashokkaayin jira jedha. Paaspoortiin ashokkaayin hin jiru. Ashokkaayin hin jiru garuu akkatti jiru jira yoo gartee si dhukkubee jechuudha mana hakimaa biyya alaa deemuudhaaf yoo kan barbaadu ta'e waraqaa mana hakimarraa qabaannaan paaspoortii siif kennan ashokkaayii. Kan sinirraa hafe yoo gartee barumsaaf ta'e waraqaa ragaa kan gartee paaspoortiin si barbaachisu kan gartee biyya alaa deemtee barachuudhaaf si barbaachisu waraqaa qabaatte siif kennan. Yoo gartee walga'iidhaafis ta'e karaa gartee bakka dalaguurraa walga'iidhaafis ta'e yookaan immoo dhimma garagaraatiif kan biyya alaa deemuun dirqama ta'e yoo gartee bakka dalaguurraa waraqaa siif barreessan fudhatama kan qabu ta'e paaspoortii siif kennan. Garuu akkanumatti siif hin kennan jechuudha. Yoo gartee fiizaa yoo gartee iqaamaa qabaatte yoo iqaamaa qabaatte paaspoortiin keessatti dhume iqaamaa san qabaannaan paaspoortii siif jijjiiranii jechuudha. Ashokkaayii siif kennanii. Manoora fiqaadiin kee jechuudha. Manoora fiqaadii qabaatte paaspoortiin si jalaa keessa farda ta'e ashokkaayii siif kennanii jechuudha. Kan sanirraa fi akkanumatti gartee akka duraanitti ashokkaayiin fedhaa jettee gaafate siif hin kennan jechuudha. Amma xiqqishoo haala jiru ni ulfaata. Akkuma gartan gaa maqaa nama hedduu jira akka isin gartee laallattanii fi suuta isin oofaa jira. YouTube yaasuu birraa irra galaatii namoonni gartee YouTube yaasuu birraa subscribe godhin deemaatii subscribe godhaadhaa maatii ta'aadha. Achiinis waan isin fayyada isiniif hin gadhiisa. Akkasuma immoo TikTok jallee follow godhaadhaa. Facebook page yaasuu birraa page kajuu follow godhaadhaa. Waan qabatamaa waan gartee isin fayyada waan gartee kijibni keessa hin jirre isiniif hin gadhiisa jechuudha. Waan gartee itti amane isiniif hin gadhiisa na hordofaa isin jagaayis. Akkasuma immoo kun maqaa 1,802 jechuudha. Akkasuma shamarran gartee biyyoota Arabaa kontoraataan biyyoota Arabaa garaagaraa deemuu barbaadan karaa seera qabeessaan isin oofna naqunnamuu dandeessan jechuudha. Amantummaadhaan gufaata malee baharaan deemuu dhustanii karaa seera qabeessaan isin oofna jechuudha. Naqunnamuu dandeessanii galatamu ulfaadhaadha. Viidiyoon kun yaaraan tana kana fakkaata. Viidiyoo kana gartee laayik godhaadha, sheer godhaadha gartee nama hunda biraan gahaadha. Akka gartee namni keenya gartee irraa fayyadamu paaspoortii haarawaa gartee namni baafachuu feetan jalqaba waan isin gootan maali waraqaa eenyummaa qabaachuu qabdan kaardii dhaloota qabaachuu qabdan achi booda immigireeshina deemtan jechuudha. Yookaan Dirdhaatee yookaan Adaamaa ta'e yookaan immoo Hawaasaa ta'e yookaan Finfinnee ta'e deemtanii gaafachuu dandeessan jechuudha. Namni gartee haarawatti paaspoortii baafachuu feetan. Inni kana kan sanirraa fe galatamu ulfaadha. Nagaanaaf jiraadha. Assalaamu alaikum.